Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota kan ilmaan Oromoo akkasumas ilmaan Itoophiyaa kan ibila addunyaa irratti argamtanuu ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii baga jiraattanii bakkuma jirtanitti nagaa rabbii keessaa jiraadhaan isiniin jedha. Obboleeyyan kiyyaa har'a deebi'ee isinii dhufeera yedduu kanallee isinirraa tureera. Dalagaadhuma mana arabaa kana keessaa mana jijjiirrataa turre. Yeroo manni jijjiiramu akka nama rakkisu akka dalagaan illee namatti ulfaatu hin beektu. Kanuma keessaan biizii ta'ee isinirraa badee warri na gaafataa turtanillee galatoomaa isiniin jedha. Baay'ee isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Warri haaraa dhuftanii nooraa jenneerra baga nagaadhaan dhuftanii. Obboleeyyan kiyyaa chaanaalii kiyya kanallee sheer, sabiskiraayib, laayik, koomentii illee naa barreessaa, na jajjabeessaa. Ilmaan Oromoo wal malee maal qabna ree? Kanaafuu wal haa jajjabeessinu isiniin jedha. Har'a mata dureen har'a dubbachuu dhufee obboleeyyan keenya kan biyya Arabaa yookaan biyya Suudii keessatti rakkachaa jiranii. Torban kana keessa immoo baay'ee qabaanillee jabaatee rakkoo tokko uumame jedhamee dubbatamurraan kan ka'e baay'een uummata keenya ijoollee keenya qabamaa jiranii. Gariin jaraa immoo sodaa guddaa keessa jiranii. Baay'ee waan garaa nama nyaatu. Namni nan dalagadha jiruu kan koon jijjiirradha jedheeti biyya kan bahu. Gubaa kana keessallee kan baadiyyaatti barahaa keessa horii arabaa, re'ee arabaa, gaala arabaa atu eeganu poolisiin bakka jarri jiranitti jechaadha barbaadee jara qabee qabaniiyyuu mootuu nagaadhaan biyya jiraatti galchaniiyyuu nama hin dhibu. Hidhaa biyya Suudii sana hin beektu. Gariin achitti akka du'aa ture walumaan argaa turre. Kan dhukkubsatanis kan du'anis yaalan argatan dhukkubsatanii mana haakimaan geeffamanu du'anii illee du'aan jira hin fuudhamu jechaadha. Lafa lammiin keenya gubatte biyya namaatti baay'ee garaa nama nyaata. Obboleeyyan kiyyaa sagalee taafii uummata keenya dhumaa jiranii. Biyya keessatti illee akkasumatti dhumuu duunii Oromoo yoom akka dhaabatu naan galu. Bakka deeman hundatti du'a, bakka deeman hundatti kabaja hin qabnu. Kabaja ilmaan namummaa dhabneerra obboleeyyan kiyyaa. Yoo biyya ofii keessatti kabajaman biyya namaatillee kabajamu hin beektu. Yeroo hammaa kana keessa gubaa biyya Arabaa kana keessa baadiyyaa barahaa keessa jechaadha. Akkasittiin gubataa dalagatanii of jijjiiruudha. Maatii ofiis jijjiiruudhaaf akkasittiin cinqamaa jiru. Isumatti iyyuu dalagaa biyya sana akka ulfaatu hin beektu. Jarrillee akka jarri taa'anii hojjetanne kun bakka dhawwanii yoo hidhan biyyatti hin deebisanuu, yoo du'an hin awwaalanuu, yoo dhukkubsatan mana yaalaa hin dhaqanii achitti gubataa jiranii. Sagalee taafii ilmaan Oromoo biyya keessaa silas wanti itti iyyatamu hin jiru. Yeroo ammaa kana keessatti hiriirallee bahamee hin beektu. Biyya Arabaa kana keessatti hiriirallee bahuun hin ta'u dhowwaadha jechuudha. Mirgi keenya biyya Arabaatti nuuf hin eegamu waan ta'eedhaaf warri illee biyya faranjii kana keessa jirtan warri mirgi keessan isiniif eegamu hiriirallee baatii uummata kanaaf sagalee ta'a. Habashaan nama ajjeesee jedhama akka jedhamutti dhugaasaa hin beeku. Garuu namni tokko yoo nama ajjeesee jedhee abbaa sanatu itti gaafatama malee badii nam tokkootii fi uummanni bal'aan kun bakka bu'uu hin danda'u obboleeyyan kiyyaa. Kanaafuu jennaan uummanni keenya dhumaa jira. Akkuma beekamu biyya keessattis dargaggoota biyya Arabaa kana akkuma isin beektanii shamarrootas ta'ee
dhiironnis dargaggoota jechuudha. Nama umuriin jara waggaa 30 gadi ta'etti caalaa akkuma isin beektanu. Biyyattis kan dhumu jarumaa biyya bahanis akkanatti dhumaa jiru. Warri hin qabamin illee rakkoo guddaa keessa jiru. Gadi ba'anii dalaguu hin danda'anu. Kunoo baddaa keessatti caccabaa jiru obboleeyyan kiyyaa. Sagalee haa taanuu fi haa birmannuu fi hanga dandeenye mootummaan biyya keessaallee yoo nun dhageenye ta'e mootummaa addunyaatti illee haa boonyuu fi bakka jirtanuu tokko taatii uummata kanaaf sagalee ta'a. Baay'ee garaa nama nyaata gubatanii uummanni keenya sa'aatii kana hin beektu akka gubaan illee ulfaatu mana hidhaa keessatti yeroo walitti nammanii jedhanii akkam akka ta'e isinumtiyyuu meetti yaadaa kaame wanti jedhanu hin jiru. Dhumaa jiranii sagalee ta'aa fi bakkuma jirtanii birmadhaa fi uummata keenyaa sagalee ta'aa. Homaa wanti nu goonuuf hin jiru. Hanguma danda'ame sagalee ta'uudhaa fi hiriiras bahaa fi bakkuma jirtanutti egaa maal goona rabbiin warra qabames nagaadhaan biyya jiraatti nuuf haa deebisu. Akkuma beekamu waggaa 2 waggaa 1 achi keessa tursiisanii atuu qabanii biyyatti galchanii yoo du'an illee biyya ofii keessatti hin bareeda. Biyyattis hin galchanu keenya rakkoon gadadoon duunii bakkuma hundatti nu dhuga jiran isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Egaa rabbiin jaraa fi haa birmatu. Maal goona homaa gochuu hin dandeenyu. Bakkuma jirtanii sagalee ta'aa fi warri dandeessan illee jechuudha gara mootummaa biyya namaa kana keessatti mootummaan biyyaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessa uummata keenyaa fi wanti inni ilaalcha godhaarus hin jiru. Biyya keessaayyuu biyyi nagummaa hin qabu. Isa biyya alaatii miti. Mootummaa uummataaf yaadus hin qabnu. Kanaafuu jennaan obboleeyyan kiyyaa bakka jirtan dandeettii keessaniin hanga humna keessaniitiif uummata kana sagalee haa taanu. Rabbiin haa birmatuu fi rabbiin nagaadhaan gammachuudhaan illee biyyatti jara haa deebisu warra qabamanii. Warra mooyyuu sodaa guddaa keessa jiran rabbiin isin haa eegu. Rabbiin mootummaa kanallee isinitti gadhiisee poolisii kanaan isin sodaachisee raftanii buluu dadhabdanii rakkachaa jirtan yaadaan har'amoo borimoo yooman qabama jettanii qalbiin keessan isinii dhamahaa jiru kana rabbiin isinirraa haa qabu. Ija jaraa isinirraa haa jaamsuun jedha malee maalan jedhare. Rabbiin isin agarsiisinii inshaallah hin darbaa yerooni namni akkuma rakkateetti nafuu rakkinnis hin darbaa. Biyya ofii keessattis ol jennee nama taane akka seenaatti waan kana nama dubbatu rabbiin nu haa godhu. Rabbi isinii wajjin jira. Abshiraa isiniin jedha. Hanga dandeenye sagalee isiniif taana obboleeyyan kiyyaa hundumti keessaniyyuu sagalee taatii fi isinittiin dheeressuu kana caalaa rabbiin jira wajjiniinis haa jiraatu. Isinis nagaa keessanaa jiraadhaa obboleeyyan kiyyaa. Rabbiin isinii wajjiniin haa jiraatu. Warroonni biyya Arabaa keessa jirtan hundumti keessaniyyuu rabbiin rakkoo isin qabdan keessaa isin haa baasu. Warri illee fayyaa dhabdanis fayyaa isiniif haa guutu. Warri rakkoo adda addaa qabdanu rakkoo keessaa isin haa baasuun isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Baay'een isin jaalladha. Subscribe, share, like, comment illee na barreessaa na jajjabeessaa isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Baay'een isin jaalladha. Nagaa rabbii keessanaaf tura.